fere wallahi maluga gara irrifadhe yoo si ta'uu dhaga wallahi irrifadhe waan irrifatinu tun beekin ana wallahi أنا كان أعرف وملايات يلا مطارات مسدادة مقدادة من عمد ولنا فيميرا التساكم الهونم ركوبي كنت مدعي في مدعي يرك مدانا دبلو ملي وداي ممكن ما كان أدرك ما يقول خرج فاضي يبركون وجنا والفوق فيت سلامنا ما يصير جرجال ما في أمور كأنا ناولي كان جرات وثا أوكين كوني أما بركة ما يكون ذات الجندل باي يجري أما يجولن كانوا يجولن شبرني في كوفا مثل بايداوي كمان لك أن يعتمد والله irrifatille waan irrifatinu tun beekin amantaa keenya dhuftee amilee si cabdita mizaaje si tamantaa waa'ee kana miti fiilmiin irratti dalagame oo barbaadaan sagalee waa hundatti godhi as babaasa maal ta'e ani babaadi irratti waan kana dubbadhu abibi diis wallahi dubbadhu wallahi astaghfirullah ammo kanayyo narka jira fuudheera miti Facebookii narka jira nandos garuu namni kun kanaan jedhee kana godhe maa miidiyaa irratti maal na fayyada namni anaaf sitoli naazaara warri kaan koomentiidha maallu godha waa'ee nama dubbee dhaga'u malee ajendaa nama godhachuu malee wal jaalatanii ture maali wanni wali isin Akii isa kan dhimmi keessan na ilaalata bara akka soddaa keessanii tokkotti hamtuu keessan dhaga'uun barbaadu jesti waaqayyo walitti rabbi walitti isin haaraas wal janaa turtamoo maaltu rakkoo kana hundi fide akka hinaaffaa waliin uumamnidha eekaa wallahi hayyee maa akkamitti argaa Facebookii nama cabsiteen seentaa adoo waliin jaallatin cabsitu isiin garuu garee jettu qara'uuna qaraasisuuf itti kennee sheeka nama rabbiitis qaraasisuu hin jiru ofii bunan qaraa'edhaan sodaa amma akka kun gaariidhaare amma dhiisi baay'ee miidiyaa uummata miidiyaa dhiisi baay'ee isa kana dhiisi bakka ani hin kaadoon godheera waan hin godhe kunooti insobu fuune menaan hin jedhuun garuu isa kaanii akkan irratti godhame maal ilmoon dhiiraa waa hundayyuu waan kaanu duuba adda ta'a irra garaatti. Deebisuuf hin dure abbaan kun hin dhalchin. Maal adaraa itti ifaajjee waa meeqa jettee guddifattee moo akkaawuntiin ta'a durbaa harkaa fudhattu maqaa keelleef gaarii miti analleef gaarii miti sodaa dooktoraattu akkana godhee jedha. Maqaa walumatti nuti qofa jaartii yoo tuun doggotaanuma fuudhani bakka ata janaachuu alta akkam akkaawuntii fi deebisanii kabiraa janaachuun hin danda'amu sodda. Taasisa rubbee maalii fi dhala ajjeese jennee barana biyyaa fi akkatti ajjeese. Sunniitiin ni kaate gaafirendi miti. Anis baay'ee akkuma ni kaate abiibi hin beektu. Halaala shari'aan amantiin ta'e namni waa sadii irratti hin duune dayyuusaa jetti bar. Waa sadii namni jaartii ofiit irratti biyya ofiit irratti amantii ofiit irratti hin duune dayyuusaa jetti. Amma fataayyuu shurrubbee karaa amantiitiin sirriidha. Keessan kunoo na dhibee bara. Fireendiin itti fakkaatu. Ni kaaqamanii. Ilaalaa dubbadhu ni maali? Asirratti faayidaan qabu asili yoo barbaadde Feesbuukaan waliin waa karaa barbaadde waliin haasa'uu malee faayidaan qabu miidiyaa irratti waa dubbachuu. Okay, waa takka iccitii biraatti isi nikaa irraa qabda moo fuulduratti nikaa wal godhachuu waliin haasa'utan tanuma qofa natti isa dhugaa rabbii gaari. Fuulduratti. Fuuldura bakka fuuldura taanani fuuldura taanan ka fuuldura taanani ilmi dhiirallee 15 janaajane ta keessaa taatee fuudha. Dubartilleen wanni halkanii guyyaa jechuun
Dhugaa dubartillee wanni halkanii guyyaa asirratti kun daabboo agarsiisu kun daaraa dibatuuf yeroo riskii barbaacha. Warri amma qaroo kun illee sodaa rabbiitii miti warri daawwaa himulle malee akka amantii ta'etti dubartiin daawwaa hin himtu beektaa riskii barbaacha waan ta'eef bakka rabbumatu walii isin hin qoodini tabiraasii barbaannaa yookiin karaa nagaatiin araaramsanii اسمه روار بيتو أكاونت شدة بيتي فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله كحديث ربي ترجلكم هتلاقي مجانا كرا مسنجري تليجرامي مجانا سوا كرا كيف زيني كرا كيف دمتي بربارتا إسلاني بربارتي يجوا بكا دليلكم وقرأ يزتمي فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله كان ما صدق الشيء كثير لعلكم تفلحون جد مال وملاية يلا مطارات مصدادة مقدادة من عمت ولنا خيميرا التساكم الهونم بكا غرغر ديم والله كران غبا بريسا نويرك ati ozo jennu ma wagga sadin karno yo yaadachu baade daga dogogoru baade futen turre jarti lama fara ما ميديا رجيرا خلاص دي دبت اجر ساسرتي لا اسمين سنو هذا يجوا يوم لما يفتحوا ذا ترى لما يفنقوا منا كذا مثلاً باربارو يتي شريانة فرقنا الغريد لما قرأ ترى شمار الرول مثلاً أركان مثلاً يتم ترى يو أتلي أكثر هذا يكينوا له جزء أماسي فنان هذا نفوذ ري بناجر ثاني أفوري إنجر أمامنا تكباري تنجي جيرياتي أما تدوران سرين جرتيمو سيلرين تيم أفرجنا ما خلاص جرتي يمتى إذن سلا كثرته الله أكبر no أنا ما مكيدا إذن أنا ما صدقت فتي واي مكيدا صدقت ما كذا أولين دبته كذا مي فابلكين ما يوي ما مجيء ساعتي لما أقول سينما تاسو تبار صدقني سال فتي إذا شيء ما مفعول واتني ما لا يروات مكان نبى دبار صدق إذن مكان قدام كم بدر أمو جولة ورا خنيم موتيتو أنت ركاري غرا منتي سلام أرترا أكاونتي قدام أتيو جران صدق دكتور أصل ريشة ميبر أكو ما الدنيا ديتو شيء ميبودا حمبرا موجرا كذا بودي موجي أما كيسم بوينكات أن كنا أولي وجرا تم بودي ركوتا ما يقدر خرج شفاته يبركون وجنا والفوق فيت سلام ما يصير جرجال وانبرا موكا كنا ناولي كان جرا توتا وكين كوني وان بوديان ناتشيو تاغو دي فودونر كاري دي بيسي في سابو كنا أولي جرا في وتاي ركودا ديسمي وعليكم السلام بقى ما نمرتي يعني كأقول سكيت كوتي لما وقال إيرا سبيكو لما قال إداتين كوني يو إثنين سميت اللي انت رأت دوبرتيني أكو مهار من الرو قلبين جرار الرأى بيتا سولوغا أيام سرس إسي وايرت واللوتن سيف إسي فربي بيكا بيتا نمني جدو كيسا شيء ما بيجي أجلا واي كين يكنو ولي دبنو ربي مالك هم بيكون جو فابلي كيرت فمتي خلاص فابلي كيرت تفتت تمينا من ميديا كون إنيو أقولو مرتيا أقولو أكنتي مالي أن والله دبنو أنسي صدق سنين كباجي مالي وانا كنا دبتو ميتيا سنين كباجي غلطو ماتي ديس وانا ربي فيها كباجو أتمو سميتي كيتا قد أطري مسلم سميتي في تقدر واني أملا مسلمة كيسا نما ترسو كمان بيتا يو أرغت اتشكر أما تبجوت رسو أرغت اللي اتشكر هذا واني ما الحمد لله ربي مكي صبروا رب ما تنسر رافور أتت تتنجان تسيفي دبك عدي بسيب أمانتين تنكال يتبار يو أرغت اتشكر الحمد لله يجورا يو أكري كأنتي كجبر نمي جنة تنقل نما كمي تنان نما ديو جبا منا ديو سيدا تنولاغا سننجي نغا كنا وصدا كانت تنسل أسرها حبيبي أسرها حدا وغانجي دتي مرام بقى لما نيام إن أرينا ترين على الغور على ركومتي
dararina miskina. Ayyee ishi nagaan nu jiraadha. Ishii amaana rabbi sitti haa ta'u simmeetii buleewwan keessan ka ganamarraa amantii takkarratti hojii dhalattan darartan illee ijoollee guyyaa keessa dhufanii maatii ofiitti wal dhabanii ummata amantii tokko walitti qabanii wal dhabanii jedhan kana isinitti dhufan yoo wal loltan illee dhiisaa bakka dhiisaa akka bira laallata. Anama guyyaa gizeetiin chira ta'etu hin dubbanne dhaggeeffataa ture natti dhaga'ame. Maalinni isin Facebook irraa fudhachuu miti an kanatti dhaga'ame. Facebook rakkoo hin qabu. Akkaawunti irraa fudhachuu miti mallaqallee fa'aa irraa fudhatu maramaa sanii meen kanatti dhaga'ame. Roobaa koo mangistii welcome. Ana kanatti dhaga'ame maa inni mucoontu nama faamiliin isiitiin adda baatee ummata amantii tokko hojii qabduun adda baatee amantiin tun amantii qulqulluudha jettee ummanni kun ummata qulqulluudha ummata rabbii sodaatu ummata haqa namaan tuudhe ummata hin soomne jettee fakkeenya isin fudhattee namni waa laaluu malee dhufu bar dhuftee gida isin boochiftan warra gara amantii kana dhufu gara amantii kana dhufu maal hambiftan kanu dhaga yoo obboleewwan keenya ka afaan keenya beekan ka biraa war muslimni akkana nama godha yoo isin jiran deengadda masjida diigame jettanii bootan arramootu yoo keessummaa akkana gootan gaarii miti wallaahi gaarii miti ina anumatu nama arrabsallee anumatu baajalaleme waan akkana kana laalladhaaf please ijoolleen dhiiraa በቃ ከሆነች ትሄዳለች በየትኛውም ሴት ተፌት አላቤት ማንታን የወታት ወጂን ጅራት የወተውባት የምንጭቅጭቅ ነው ኢልሞ ቁርአማት ይንደል ወላሂ የምን ይትራራው አማኩን ይትራራው ይራም ግዲ ነጃራዱ ግዲ እንትየተ በቃ አፈው ሲርት አማ አፈዛ ይዛ ተረበራን አለ አፈው ሲርት እንታነ ወኔ ካን ይትራራው ይትሩይ سعودي كان ركض برتين ما سعودي كان ركض والله ركض ما ركض بيا ربع أنا كبيا فراجي تيمت أما كنا نبيلون كيا فا روبان فانت كنا هم تزاني سينجلي ودي نبيا فراجي كانت ودي لدو برتين بيا ربع كنا كبيا ربع كنا جرو بيا جرو والله دو برتين تكافولا كيا تو أبان هذا لا يدبرنا إرجع تجرا كربي على إرجع مسكين كان أكون تربانين يكابورو لنا يشوا ركف الله بيا كذا دوبرتنا كبيا ربا يرتو بيا كذا نجرت بيا كذا قلته إن فوراجت إن أرجعت بردو دبي كنا سعودي كنا كويت كنا قطر كنا يورايته كيلون بريشان تباتي ميرا ودي بودا مو بوليتيكا تيجيرتني أصلي شمران بيا عربا عرفتني نتل إينا أنا أمة العراق خلني برسوجي سلاوان نمني كير بجرو ليس شرتي كتني إيتني أستاذة إينا بودا أصلي شمران بيا عربا عرفتني نتك إسم نامني جرينا ربي سناتك إسم سينغور ساجرا والله أكثر بودا إيتني في ميت أنك يشاجرو هني يتيما بودا إذا سينغور ساجرا تاتي تايغرا تاتي مچايو تنر تايغرا تويو كنرتي تاي غارين سرمت والله أنا كأثليتي إن دوبارتين أمانتي برات رجرا أمانتي إسلام عرفت تكرا كتة درارمورا أبولتين تياترون جالله في أبا منازي تقول أبدي درارمونا وي بيكوز ولين دلتا amantii takka radhalatan aadaa tokko waa hunda beekan homaa rakkoo qabu wal bobboochisanituma wal dhiisan jechuudha akkuma ijoollee ta'e nata dheengadaa takkaaroo rakkoo miti garuu kuni ila akka namoomatis akka oromoottis gaarii miti duubaammootu ummanni islaamaa akkanaatiin jira jechuudha gaarii miti waan tokko gidee ilaaltan maaltu akka ta'u laalanii amma fakkeenyaaf osoo anafaati seenaa wallolle rakkoo miti silkii isii fudhee waan isii qabdu guutuu fudhee haga fete jettee ite no problem maaliif intala oromooti intala islaamati anillee afaanillee badu ilma oromooti ilma islaamati garri wal geessu jiru jechuudha
Gifaabil irratti fuudhee hin gatee hanyanyanya bakka wanni biraa wanni duuban tuqamu hin jiru. Duuba wanni nu tuqu hin jiru. Ariyuna wanna nama jechuu barbaade sinigalamoo sinigalu. Amma sababa ijoolleen kun lamaa walloltee boruuftaa yoo dubbiin kun ho'e warri duraan isiin bira dhufte amantii kennallee arrabsaa jechuudha. Kanaaf ijoolleen itti dhiyaatan gurbaa ammaa kana warri akka tokkummaa Mahamad bin Aljaziiraa Abdii Reefitti muuda gadhee Mubaarak Musammaa hiriyaa keessanii mucaan ijoollee safaraatillee isiniin akkaawuntii mucayyoo adeemsuuf isii waamee qalaffaate 60,000 meeqan gaayattee harkaa fudhachuun gaarii miti. Gaarii. An dubbii maddaan baafachuuf haasofsiisee walitti dhiyeenya baay'een qabnu gaarii miti. Amantii ta'anillee gaarii. Deebisuu qabu. Isheen tamii kennaadha. Kennaa mucaa osoo dhiirsan. Salaamu alaikum. Waalaikum salam. Jirtaa kennaa koo fayyaadha? Jira asiliif akkam jirta? Fayyaa. Fayyummaa nagumaa jirta fayyaadha. Baga jiraatte. Anas si cubbisee bara osoo anjaatii lammaffaa si fuudha jedhu gurbaan walolte guyyaa si dhageeffataa ture. Kun gifi ustaaza guddaa kana tuffattee irraan tartee durriyyee bira dhayxee durriyyeen akkaawuntii sirraa fudhatte. Fayyaadhaan. Asili kun Amir Mando wallahi kuma jaatamee Facebook hangamitti akka dhufeetta wallahi namoota hedduutu achirratti nu hordofa obboleen keenya jajjabeessuudhaan jedhanii asisin beekta fololirraa qabna. Amma bar itti ergee guyyaa sun dhageeffataa ture itti ergee asitti fuudhee qabee arragaaga'ee na bira deeme. Ijoollee isaanii itti ergamu ijoolleen isaanii irraa fuudhe. Deebisii fi jedheen daawwaa itti himee aadabsa fullee waan hunda rakkoo hunda itti himee akkanumatti illee akkaataa asitti dhufte warri duraan bira dhufte maal akka jedhuun waan akkasii itti himee na bira bahee dhuga. Habibi wallahi galatoon wallahi. Jirtaa? Jira wallahi alhamdulillah. Fayyaa. Ana bara akkaawuntii malee kan na gube maayinni seeti asili. Namni gaarii ta'e sitti dhiyaatee qosoo quraanaa faatiyaa fi ataayata sanna barsiise akkaataa salaataa sanna barsiise sii galee. Namni gaarummaan walitti dhufee gaafa akkana na godhu baay'ee rifadhe wallahi maaf akkana na godhu. Deebi'ammoo walloliinsa hin qabnu bar wallahi walloliinsa takkarree hin qabnu. Ani waan inni isaa amanuu jennaani adaramee akkaawuntii kana naa ilaali jedhee inni itti manuuf jalatti na jala jijjiirrata. Gaddeemmoo sumee itti ergee ustaaza Sheekh Riyaad itti ergee takka hin deebisuu jedha. Yoo saalfadha akka waan beekataa ture natti dhagayame beektaa gisee ati nama sheekatti diirabbii nama ta'e biloo kuna godhetu jedhu wallaahi bakka jiruuf wallaalle taa'utti jedhu. Waan ati haasayaa oolte dhaga'ee amma suuta gilee namoota itti siqee akka nuti argaaga'ee tokko nama hiriyaa firaa soddaa tokko minaaman gisee gaarii fi wanti inni jedhu wal fakkaatuu dide. Wal fakkaatu baatee abba akkaawuntuma bicha naa deebisu basta asite. Dubbadde jedha si galee nama amantiin yaada namaan beelu. Kanaaf hunda caalaa akkaawuntii kiyya fudhatee akkaawuntuma koo naa deebisu basta. Kana basta biraan hunda wajjin taphadha seeni. Maammen immoo bakka hin taphata waan ta'eef natti tola dhugaa dubbachuuf. Kanaaf softaa miti minaamin jedhe. Aadi maammee maarra koo basa boonaa Oromooti. Annaa. Maammeen baraa kana keessan jiru wanoo obboleewwaniif silla. Maal kana keessa maal beeku? Ani sila lubbuu miidiyaa irratti waan akkanaa dubbachuun fedhu barri asliif. Waa hin beekta yeroo jedhee maaf akkana jettanii akkana ta'uu qaba waan namarraa naasoo wallaahi. Garummoo FB'n kun na gube namni inni madaa irratti madaa akkamitti na dabala kan jedhu tokko natti dhagahame wallaahi malee nama waan namaa dubbatu. Baay'ee hiriyoonni isaa achi jiran hin jiran hiree warri sirriitti. Beektuu akkas mara ta'e osoo hin taane na jajjabeessu dhumaaf madaa kiyya waan beekaniif inni dhumaaf jennaan haadhi rukkuu qabu.
garuummoo anna aarsee sitti meera. Anna aarsee inni guddaanii amantiidhaan walitti dhuftee kan jedhu akkamitti namni tokko nama rabbii sodaatu fakkaatee akkana nama godhaa. Nama iccitii kee itti maddee kaatee sii galee rakkoo kee hamaatti itti maddee odoo si miidhe yoo si lamma rakkoo koo sitti maddee waan hunda koo madaa koo sitti maddee osoo si miidhe yoo deebi'ee ani nama miidhu wallahi gara gootitti galee naa akkaawuntii jettee yaadiin kamuu gabaabaadhaa yoo nama meeqatu waan namni umrii guutuu dalaga dhiira meeqatu shamarraa fudhatee boochisaa jira gale akkaawuntii Oromoo kaleessa sii guddisetu sii guddisa rakkoo miti. Uummata akka yaadiin akkaawuntii kuma jaataa maarreemuun uumaan ta'u boruu achitti deema achumatti deema. Taruma takka nama wal baruu namni si jaalachuudha malee san booda guyyatti yeroo dhibba yoo gubate rakkoo miti. Rakkoo ana malee gadi qaba akkaawuntii fi gubate xiqqaa takka manadhe namuma guddaa kanatti ilaalu qixxuma kanarraa kummata akka lama kanatti ilaalu danda'a si galee hin guddatallee si galee. Kanaafi dhugaa rabbisitti hin dhagayamin ina dubbiini akkaawuntii miti anamma kaanoo jedhu. Akkaawuntii miti. Madarratti ashaboo si firfirtuu xiqqoo nama aarsa malee akkaawuntii miti amma ijoolleen duraan hiriyoota keetii warri osoo si dhoogan biraa deebitee si galee warri osoo si dhoogan biraa garana dhuftee warri sun ala sitti gammadaan guyyaa koomentii kee dubbisaa ture si galee. Kanatu diinii kennallee akkana kun uummanni islaamaa akkana nama godhamu cookan akkana waan gaarii miti kun akka Oromootitti miti sababa amma islamaa walloltaniin booda mootu warri jibbaa diin kennaa qabu dhufee akkana nama godha uummanni islaamaa jedhameta gaarii miti ati obsi rabbumaaf jecha obsi nummootu ani akka ijoolleen si gaafatan asirratti illee walitti dhiyeenya hin qabnu. Akka ijoollee isatti dhiyaatan hin beeku ijoollee isatti dhiyaatan walitti dhiyaannaa akka isaan si gaafatan irraa si fuudhan si gochisa. Mubeen tokkummaan jira Hasan biyyaa tokkollee hiriyyaa isaati. Wal dhagayan yoo jarri gurguddaan gaafatanii wal dhagaan rakkoo qabu waa takka yaadin ishii kennati. Ishii yoo si deebisuu inni akkaawuntii jettee yaadin kuma meeqa? kuma jaatama. Anatu ka kuma 80 fi kenna yoo jira deebisuu dadhaban akka Feesbuukii kuma 80 oomishaa. Ani saamite gabaarse barsi jedheen. Ani naraase ani wanda. Dhugaa naare. Ana majalsi waan baay'ee dubbachuu hin barbaadu. Haasa'e allee osoo ijoolleen keessan in fedhi public gochuun barbaadu just promise yoo si deebise yoo si deebisuu baate gana haarawatti guddifadhaa jettee yaadin an sii kenna wallahi akkaawunti kuma 80 qabu sii kenna wallahi eshi lama qabaan an Feesbuukii lama qabaan ka kuma 44 qabu qabaan ka kuma 80 qabu ka kuma 80 guddaa sii kenna yaadin maqaatti jirta eshi. Okay. An accounti tidak berubah. Kenapa saya tak berlaku lagi? Anak kan itu terapu bikin cuma jadi mana kira cuma dana ada belum ada wadaya. Mungkin makan andro aku mesti pada jalan bukan juga lagi. Jika ni. Kenapa nih? Orang follow video wallahi. Abshir bakka. Warumsi akkana nama miidhagama dhiyaatanii ni jira isaanii barnoota hagu amma feela wajjaalota si baay'ee namatti dhiyaatu hin barbaadu. Amma barka maqaa isheekootaatiin daldalu baay'ee jira. Amma ijoolleen shamarranii fi qofaa miti baay'ee kan mallaqa nyaataman. Dhiyoo kana mucaa xiqqishuu tokko ka sagalee isaa guddaa argite Feesbuuk irratti. Mucayyoon kuma 50 erguufitti kuma 5 erguufitti kuma 15 ergiteef dogoggoraan kuma 15 erge kuma 15 jennaan haasan akkasiin barbaachisu jedhee biloo kun mucaan xiqqaa sagalee nama guddaa tiratti haasa'e amma ijoolleen gariin warruma darsii qara'e kanatu quraana buuse kanatu hadiisa beene quraana buuse kanatu akkamsi goran garee ijaaran garee waasaappii ijaaranii garee imoo kana ijaaranii koottaa qaraa isin jiran.
shamarran kana wali guuranii xiqqoo qaqqaraasisanii bakka gargaaramuu qaba itti shamarri tun miskiina miti waan wayii si jala qaba san booda gargaaramuu qaba jedhama ergasii yoo deemee wanni sun diirra biitu nama beekuu miti jechuudha nama 40 fi buluuga iyyuu lallaalee miti nama quraanuma uumatiin salaata waan akkasii beeku si gala kanaaf ijoolleen kennala ijoolleen shamarranii yeroo garee garaagaraatti irratti qaraatan adda baafachuu danda'uudha qabdu jechuudha. Jasti namni kun nama akkamii isuma callisee sagalee qofaan ani ishee akkana jedheetiin haasa'u gaarii miti. Waan akkasii adda baafadha nama namni beeku irratti qaraa homaa rakkoon qabu. Kunillee akkasuma atillee mucaan nagayuma biyyuma arabaa kana nama dalagatu malee nama sheekatillee miti walumatti dhiyeenya waan biyya tokko jirtaniif xiqqoo. Inni naqaas dabar asli nu tidak jalqabe angas bara bitani gurutti kara Abu Sabradi tu naqara sana bar Abu Sabradi bara kaawurde ati namatti gaafa dhiyaa baay'ee namatti mattaasii deessee galee barnoota kala waan namatti hin jirunni anda barsiise jalqaba Fatiha fi Attayata bas malee suuratu naas fi suuratu falaq bas asala sana barsiise malee wanta ni barsiise nu bisaat quality hin beeku habibi ambraniise inna ana arti yani waan meeqa itti maddee ka'ee deebi'aan uummadaan qaba akkamitti madaakii irratti shakkuufi firsaan arti malee asrii ani waa'ee poolot illee mitila digalee poolon riina naarsu kanaaf olamanuun baay'ee jabaate hanga no tokko dubartoonni keenya keessattuu dhiiras ta'e dubartiin baay'ee kana namatti dhiyaachuun hin barbaachisu. Yaani namarratti of gatuun hin barbaachisu. Namni kun gaariidha jennee. Hirmaama namatti dhiyaachuu wayi. Wallahi akka kiyyaatti yeroo jalqabaatiin of gate baay'ee wayi nama dubartii of gatu saawudii keessa baay'ee ture. Kanaaf ani booda amma laayii biraatti qomoodha hin ba'a ijoolletti hin dawwalaa akka keessan si gaafatanii gora yaadiin bakkaati waa takka yaadiin dhiizii akkuma waa takka hin ta'in itti laatu ofin miidheen sammuu kee ofin dhiphisinii namni maan naan jedha hiriyoonni kiyya manaan jedhan waan akkasii waan darbe kaaftee waan gara namni boru. Wasiyani nama sodaatu miti barmaa mana argina waa baay'ee naan jiru baay'ee nama dhabuun wallahi ani ofitti wanta namane wanta godhu malee namni akkana naan jedhe bara akkana gochuu qaba namni warra biyya isaan godhu warra namni kabajja jedhee namni nama hin kabajja malee nama sodaatu nama jira kanaaf galatooma silitti yaasillee Ona deebisuu baatu immoo manama siin jedhan si galee rakkoo miti kuni kan rakkoon kiyya garuu manama siin jedhe kanas galee namni akkasitti namatti dhiyaatti nama miidhuun gaarii miti namaafuu barnoota haa ta'u baay'ee namatti dhiyaachuun hin barbaachisu ilmaa'uma namatti dhiyaachuun hangas mara akka kiyyaas sababuu sanaa kanuma malee aadi rakkoon qabu akka wantiin ani TikTokin naga TikTokin kana duras kuma dibbaa fi soddoo kana jalaa gubate samoona waa'ee amantiisan ani dantaan godhe banannaan kunoo dhiyoo keenyatti kan kuma dibbaa fi 60 godhan kanaafuu uummanni kiyya akkana jaalatu nan beekaanis wanta uummata kana mufachiisu wanta siigalee nama amlee cabsu godhutaala kanaaf aadi rakkoon qobabaati yaani dubbatanii odoo jedhanii kalamaan medhiisinaan jedhama quraana qaraa turre barama asilis barbaadeen asitti erge malee ani dhiiseen ture wallaahi quraan qaraa akka kee rabbi si haa galchu miskiinati yaadi waa takka ashii akka ijoolleen sirriitti gaafatan immoo anatti ani barkanna yeroo baay'ee asili hanga nama baradhe keessatti quraana Rabbin abadan kasinis haqa namaati Facebook saka kooti baazawee namni tokko rabbi nama sodaatu shaatee soobee nashiida ofitti banee nama rabbi sodaatu fakkaatee mee ta'eeyyuu gaafa akkanatti mul'atu immoo nama gaarii jedhee namni salaalam gaafa sana xiqqoo ishii namatti dhaga'ama. Akka kooti Facebook kun namaa miti annaqa namaa hin barbaadu kiyya barakaanaa godhuun jedha malee kan malaa. Kijiba sanillee nama hin qabne asilee jireenya koo keessatti nama kijibula namni yeroo amma kijiba fedha bar soddanii biraan kidha. Abshir bakka ol agarraatillee deemi quraana kee qara'i anillee amma laayii irraa ba'uuf ijoollee isaaniitti asii gaafata. Yaadiin waa takka ishee rabbi akka keessi agarsiisa.
دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت لكم بقى برينا خيرا القيمة ما جري دكتور ما جري داي ميكاب انت بنر ما لقوت أنا نادي بتونا أقرتي يجون جالة شتك الموات الرقبة يا ديمت أنا ما أتعب كاي ملفا ارتر مغاوري جاز بورا ما يزيل جرام سارا لسر إرتو دا إرتو والكايكا دركما خوون قبا دير كما نما هارو كده أول تلفو الكاذا نجين يكين نجيت جرى جل كبا أنا دفتر 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 فلقى أيه دفتر رجع كون دركما أصوات ناقرتو لين كوجرو ربي سا بول صوت مالك ما أتي صوت مالك إذا كاميرا نرد كده كمان إرتو موجا بابدو تيم لدا ما ملا ترى وفتا دوبارتي شانتا ما غورات سبحان الله كده ملا تو ما وفتا أتي أنا لا أبديم تمو ما هي لا أبديم تمو إيري لا أبديم unda achi sikaye dere nu maziralla ديرين ملالي لا مكيا أنكنا ديرتو ما شاء الله جميلة حلو هذا تعال لا دكتور بلاش كافتين الكابتن بلاش كافتين الأبديك علي ما في دوبارة بكت سوني رزقك يا رب سير رزقك أكم بلاش بدي أنا بكا أنا بتولوني نردين دكتور أبجات هيك بدمو dhagahi biyyatti qotee bulaan tokko sangaa gabayaa baasa. Irraa gurguramaa biraan gurguramu rabbi beeka malee hin beeku. Yoo argate mallaqa hin gurguru. Yoo dhabe hin galchu. Anamma ol si kaaseetuma namni maqaa jetti dubartii adaba qabdu tasafuu beektu ta meekaappii lippistikii chaappistikii hin dibanne ta surreen godhne ta dhuran agarsiifne uffata hijaaba uffatee taa'u jaartii muktarama kophaa ofiititti ilaalu barbaadu si fuudha. Kan mootu niitii nama hundaa barbaadu warra surree jala deemaa jechuu allaqe. Kanuma bara manni allaqe. أكاس كلا تومي دفتر Akkasi. دفتر أنا كانت أسوأ تاو صدركا قدور أبر ما شاء الله بيرو دراتي Shakkar mee rabbii keetitti. الحمد لله شكرا لله Dubartii baaraa qabdu sana wajjin ta'a abaarsa qabdu nan argitu. أرتقون وجان لين جمة ساعتنا سنو دعائين قولوا جرات وريتاي يا رب قتل تبليخ ساعة دعائين كيف لم تبع سو مثلا دفتر سبحان الله Bakka du'aa inni haasa'e si goote si qeebala. أرما كيف لم تعرف قد إيه بتسانيفو Milikkata du'aa yaate si goote si. إيه ملتي جرا ملكني ما جتن كافي براي جرا دفتر Injiru lakki yaafin biraan jiru. Agaruma isin dubbisu dhufne laayib irraa bahu deemne maraa jirra olii gad deemne ديمي تكنا تبجي سخا دفتر ديميني tapha dhugaashi. Warra ijaabaa kana waan adabantu hin jirre barsanii si biraa deemu. Ati sila akkatti uffattuun gaariima beektaa? Daawwattootaaf immootu naqu. أي مالي أتو أستاذ تاري جرتا مدير بالله عليك Jechuun ana osoo hin ta'in uummatatu warra surree kan ilaalu. Ijumaan bakka gidee tokko hin toobatan galgala gidee allaayii cufe amma laalanii. أستغفر الله جاني أراكم جابا أنا وجيني أيه أمته مي تاب غير عرض دفتر وجيني تبى فيديو ورابا مي أول كينيا سينا ada dubini Seenaa taa'u. سرت Namni deemee bashan kennii faana mootu waraabadhu.
نبيل سينا دا والنقايا نبيل مختار كذا ندي بشان قبل الدم كنا في ورابط بقى أنا موتا كنا وجولن دوري سكنا أصلي موت يري كتير إسيو أنا قوت أصلي مو يري والله ورابط سركي ماذا كذي والله ورابط نموت اللي لما كنا في دم guys Ara seenaa galmeessinaa koota Daftoora Siliimoonee. Allaal uummanni baay'ee si jaalata kun dabiliin si guute. Galatooma. Roobaa ko. Dabiliin si guute? Guute. Maasha Allah. Galatoomi Nabil galatoomi rooba. Ulfaadha. Waraabbatteem? Bakka. Kaaya dhugii namatti qofasitti dubbate. Ati goota karaa gara uummanni si jaalata bare bakka ati boru immoo amma waan si hidhaamu boru uummanni na jaalatu jettee uffata waxxaramaa godhattee meekaabii mana dibattee dhufne ishii uffatee jira. Tole tole Daftoor akkanumatti hin deemu gisuma hundaa'u Daftoor hin dhaqqabu. Biizidha. Biizi nama yeroo qabu bara akkasin datti dhufa yeroo madaamiin xiqqisho akka guyyaa akka irraa kana faa gabbaateen akkana dhufaa bar hodheessaniifu. Galatooma. Arra jimmataami madaamiin gabbaate baransaniif illaa ifi dhufe. Jummata dhuftaati. Yeroo takka takka gisee naamicha jimmataan akkanuma dhufee firraa taphadheetuma deema. Garuu gisee taan gastii mana keefaa dhufaatiin oolaame. Jummata bakka guyyaa hunda wajjin taphannaa ishee. Tole Daftoor. Tanaafin si fadhaa baratee kun akka nama jajjabeessaa Daftoor. Ufrii dheeradhu. Gastii minaaminii kana banteen haasa'e guyyaa jummataan eege. Fatwaa tokko tokko ni himta gaa Daftoor. Laa jummata gahee taphan. Daawwaa gaas irratti himna daawwaa. Gasteera okay ayyee taate. Fakkeenyaaf Daftoor amma yoo warra akka keenyaa kana moota nama warra ijaabaan ta'a warra akka keenyaa kana mee qixaata maal fatta kan itan silaa. Maal kan nama akkanatu uffaamsee uffata dubartii shan jagora tungaram qaxxaan eessa qaxxaafame. Mee nani qaxxaadha muuzazii maali? Fuuluma kana gubbaa. Fuuluma kanarra naqaxxaata gaa yoo rabbi jee inshallah. Laa nama qixaatiin nama haarawaatiif ka hora ture garagara amma qixaatiin keetiif ka dhafaate tokko miti bara. Amma dhafaate daaraa dibadhu ashaangulitti kaadhu maare yaani lakke. Haaromti bakka maaninatu maawaq yoo haarawa taate amma osoo bakka xiqqashoo haalaan uffannaa keessatti ulfaatu baate gaggaragalchitee lallaalta akka nama eelee haara bitaa jiru argite. Barachuuf jechuudha. Amma sigara fa'illee sigara galchanii mul'attu kun uffanni amma. Hiriyaa waaween sumanii jettu godhatte. Saniifuu afaanummaan itti siqixaataruun jiru jettaati ofirraa. Lakki ana na bira dhuftee kanuma gisee takka guyyaa jimmataa isaa akkanaa tananiin dhufa Daftoor xiqquma akkana na qoqqobalchiistee deemta. Galatoomii ulfaadhu akkanumatti hamileen masaa ijoollee amma lafa.